Ati dijamii afurtee seela gallagte dura sadiimti amantii sadiimti sirriitti baradhuchi waa'ee ortodoksii odeessuu dhiisite tu ortodoksiin hin baddite duruu hin badditu. Amma ijoollee wal arrabsuu dhiisaati Sumayyaa atillee waa'ee ortodoksii hunda ni beektaa waa'ee macaafa qulqulluu hunda ni beektaa ati amma gaaffiitti asaantii gaafachaa jirtu asaantiin macaafa qulqulluullee hin beektu sii deebisuullee hin dandeessu garuu kana gidduutti uummanni waan isinirraa baratu as jala taa'ee isin dhaggeeffataa jira kanaafiyyuu asaantii atillee waa'ee macaafaa hin beektu waan ta'eef waa'ee amantii deemtee gasti namarra hin dubbatiin tokko lammaffuu zinnuun immoo jechuudha ati waa'ee macaafa qulqulluu hundallee ni beekta. Nama macaafa qulqulluu gadi fageenyaan beeku otoo gaafattee warra deebii irraa argattu bareedaadha malee ijoollee akka kana waa'ee macaafa qulqulluu hin beekne gaafattee ufumaa koomintii as jala ciisanii waan barbaadan odeessan ilaalina. Amantaan kan abbaa ofiiti. Abbaan barbaade waan itti barbaade amanuu beekti miti maaliif gaafattiidha maali amantaa kiristaanaa yoo kaafte malee namni isheetti ufuun jirumoo? Gaafachuuf mirga qabdi garuu nama beeku nama waa'ee amantaa kana beeku duriyyuu waa'ee amantaa walitti qabdee namoota ficcisiisaa jirtu har'a immoo kan maalii gaafattee deemteetti miti maali isa deemteetti hin amantu moo? Uummata nuti ni yinaatti. Boniyyee jechuudha maal isin lamaaniif iyyuu nurraa gaggeessu waliin immoo sagantaa qabatanii yaasa. Kan oliitti jechuudha kan iyyaa jirtu tuni mirga ishiidha waan fidaa gaafattu asantiin. Okay. Abbaa fidan gaafata. Asantiin gaafachuuf mirga qabdu garuu wangeelli sun biyya lafaati sii galee obboleettii keenya. Namayyuu dhaggeeffadhu. Asaantiin gaafachuuf mirga qabdi. Garuu waa'ee macaafaa hin beektu. Binnuudhaan dhaggeeffadhu. Maal beektu waan hin beektu kun waan hin beekne deebisaa jirtu. Jalaan koomentii jala kolfaa jiranii amantii namarratti hin qoosina. Amantii keessatti hin jaalattu miti. Arrabaa miti bar. Arrabaa miti nama beeku galchiiti zinnu dhaggeeffadhu. Amantiin kan kee abbaa waan barbaadetti amanuuf mirga qabda. Ani amantii kiyyanan jaaladha amantaa nama beeku. Warra beekaa isiniif hinnaa kalaas. Warra beeku sanfidi baay'een caqasee kalaas. Bakka kanuman jedha anillee waa biroo miti nama waa'ee macaafaa beekuu fi waa'ee amantii kanaa gadi fageenyaan nama beeku wajjin galiif gaafadhu. Ijoollee waa'ee macaafaa hin beekne hin gaafatiin maaliif ijoolleen as jala ta'anii dirqamaan gottonni as isiniif hinne ofii horgottattamtanii seentan malee Sumayyaan na hordofanii. Wallahi miskinan arsina wallahi. Gurraatoti barsamoona kana wallahi miskina. Amana malee akkamitti beektu malee akkamitti amanti? Lakkoo amantiin tokkodha. Wangeelis ni jedha. Amantaan takka andi taayimaan jedha. Nutis dammoo amantaa takkitti qabna alhamdulillah. Waaqa tokko islaama sadii sin jennu. Rabbiin tokkodha. Innaalusi innaaltus Yesuus Kiristoos ni dhalata. Akka wangeelattis dammoo waaqayyoon hin dhalatu jechuudha. Kanaafuu waaqan dhalanne san barbaada isin jechaa jirra barni. Indoo baasiritti nuti jara keenya asaantiin waan hin beekne deebistee. Amantaan dhaaltummaa miti maatii keenyarraa akka baananii dhaaltummaa osoo hin taane yaani erga dandeettii qabaattanii bas maalidha waliin nasasaraa qeesii fida sheekii fida bakka tokkotti wal biratti qaba. Inna daqiiqa muraasa taaf inshaallah ustaas Farhaanii fi kennaan itti xirii qabanii hanga sanitti namni seentanii barsiistaa seenaa barsiisaa jechuudha. Inna maal isanii fanfane garuu dammoo anaan arrabsaa rakkoon hin jiru. Amantaa kootti hin bu'inaa malee. Amantiin sirrii gamsiisaa yan amantii kan kee duriidha bar. Nageettu. Wayye. Amantiin sirrii amantii keessa duriidha shi. Naa. Amantiin kee inni sirriin amantii ati keessatti dhalattee siin jedhee bar. Eeywa amantaan irratti dhaladhee alhamdulillah. Amantiin kun amantii irratti TikTok irratti qabatte malee jechuudha. Amantiin dhugaa amantiin qajeelummaan amantii kee kan duriidha ta'ee. Amantiin inni kiyya sirrii jetti amantaa irratti dhaladhee osoo bishaan hin cuuphamin osoo waan akka hin ta'in islaamummaadha. No, ati amantii kana TikTok irratti fudhatte malee amantii haadhatti abbaa kee
kanatti ijatti banatti amantii isa turre isa sana malee amantii isa kanaa miti. Kun amantii Tole ishee. Ati kanaaf habitti waa gabaabaa tokkicha si gaafadha. Wasaayyaatiif yaa'an dhaamsisii qaba akkuma kee kana nama goyyoomeedha isheen si himaa bitti biyya nama waggaa kudhan keessa turedha amantii kana keessa jirtu kanatti. Oi, mi amo Kota seni wallahi kamera asin seni. Sila gaafii takka bicha si Wallahi gaafadha. Gaafii si gaafadhu keessatti maal kiristaanummaan amantaadha yoo jedhu wangeela irraa jechuudha. Yoo argate ta'e naaf kenni rakkoo hin qabu. Amma tana furadha. Waan dubbanni fakkeenya Abrahaam amantaa isaa maalidha? Rabbii tokko amana. Nama rabbii tokko amanu immoo musliima jedhama. Atis dammoo kiristaana kan jedhamtu hin jiru miti warra Abrahaam keessa dhiisi warri Abrahaam akkuma sanitti yaa ta'ani garanatti kakuu haarawaa keessummaan amantaadha. Yesuus dhalatee kiristaanummaatti ni kenne kan jedhu bakka tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf hin jiru hojjete dammoo kan waliitiin ittiin deemnu ragaa wangeelati waan ta'eef ragaa naa kennu afaan keerraa garuu dammoo cal jettee yoo dubbatte sirraan fudhadhu jechuudha. Laa jechuudha ta'am dhugaa isa rabbi kennaa yoo amantii kana keessa jirtu kana nama Gurmaa fi qabadhaa. garuu karaa inni dhugaan inni maali karaa amantii kennadha karaa kam amantii kiristaanummaadha ta'eef kanaaf hin goyyoomi maaliif callisee si ilaalu Ragaa naa kenna ishee kennu kan illee. akka ati amantii keetti deebitu barbaadaan dhugaa. Eshi bakka erga barbaadde ragaa naa kenni qabu jeeti. Ragaa si kennu isa kam re'aa ta'uu hin beektaa kan ijoollee si jallisee si fide malee jechuudha. Yeelicha reebaan hin dubbifadha wangeelii naa kenneera naaf laadhu bas naa Deettuu na dhageessa karaanis dhugaanis kiristoos malee akka hin jirre osoo beektuu ijoolleen si dogongorsanii maal jettee karaa amantii kanaa dhufte mii? Tole Habibti Yesus karaadha hojjette karaadha garuu karaa kan ta'e anaaf osoo hin taane banii Israa'eliif yookaan dammoo hoolota warra Israa'el keessa badaniif jedha Maatiyus boqonnaa 16:20 fakkaate. Siifi si jammar Yesus waliin beektan akkamitti hojjette inni kan ergame Itoophiyaaf osoo hin taane Israa'eliidhaaf kan inni ergame jechuudha. Ni beekaa. Kanaafuu ati Yesus waliin beektan jechuudha. Inni si dura ergameera. Bara san ergame tareera waan ta'eef jechuudha. Atuma maal isaa beektee qabatte amantii kanaallee akkuma kee kana dogongoree qabatte shaabittii xiyyaa. Kanaaf amantii keessa dhuunfatti deebitu barbaada jettee xiyyaa. Dhugaa isa waaqayyoon uumina argaan waggaa 10 amantii kana keessa ture jechuudha. Ijoolluma jimmaatu maal maal Musliima ni ture waggaa 10 ture ani makkaa. bakka erga musliima turte anis gara kee dhufeera bakka erga musliima turte jechuudha. La waggaa meeqa ture? Erga musliima turte maalti fakkaata? Bakka suma yasiim amma amantii karaa qajeelummaa maali amantii kan keedha amantii keessa duriidha jechuudha. Sin argani bara. Eshi ati musliima turte maalti? Eeyyee dhugaa. Okay, erga musliima turte maalti fakkaate? Agarsiiste boontee. Musliimni guyyaa tokkotti osoo hin taane ka guyyaa dhiisi halkan gizee meeqa salaatu? Sagaduma oolmu sagadu sagannafa kamuu yeroo kan sagadaaf. Halkan meeqa sagada? Guyyaa dhiisi halkanuma meeqa sagada? Qubni isaanii Kan maali sagadama malee argaan irraa fi namalee kan maali sagadama guyyaatti yeroo sun sagadama. Subii osoo meeqa salaatu? Anguma namni sagadama ka isa kana Meeqa nagaafatu. salaatame? Ani isa kana nagaafatu dhisi dhugaa isa rabbiin kan Bas na deebisee jechuudha. Salaata subii meeqa salaatame? Annama Salaata subii meeqa salaatame? Ila salaata subii meeqa akka salaatu irratti himna dhuguma Mama finde ani ko kiti annama ajjeefu muraa godheedha. Shi ammallee isaa kana hin jiru beeku waan ta'eef na sobsobsuun qarin Rakkoon qabu hajji madaamni dhikkoo lamaan si fakkaata sarratanyaa fuutee raawwattee shaantaa akka baatanii fi hajji hin geesse rakkoon qabu tana hin beekna jedhi hajji deemi dhiise jechuudha. Salaata subii bira kaamee ka salaatta bas na hee. sagada ganama na gaafatu dhiisiti jechuudha. Sagada ganama na gaafatu dhiisiti annama waa hundi isaa keessa ture garuu argee keessaa deebi amantii keessa qulqulluun amantii ka kenna kanaaf callisee sillee ilaalu akkaataa amantii keessa deebitu barbaada ishee asuma qabaaf. Salaata subii meeqa akka salaatan kan hin beekne musliiman ture waggaa 10 kanatti deebi'aa Afur sagadama. afur sagadama. Osoo hin sagadamiin dura lama deebite sagada kan ganamaa lama sagadda jechuudha. Okay, ganama lama sagadda. Lamaan sun maal jedhama? Kamu namni sagadu faa maal jedhama sila? Kamu jarri sagadan ka? Maqaan lamaan salaatu sun maal jedhama? Atamma waa'ee sagadaa keessaa dhiisi ayaan biyya kamitti Bas natti miqa.
Qoy isaan biyya kamillee akka jiru hin beektu taa'ee waan si ta'u hin ta'u waan dhugaatti anasuma Lamaan salaat summaa jedhama. anasuma gabaabdutti maal siima amantii keessa qulqullummaa akka deebitu barbaada rooti jechi kanuma malee dhimma baasii hin qabu. Ati magaallee maaltu giddiin harkistee fiddaa nama tokko namni tokko dubbisee gara amantaa ufa malee namni kottuu deebi ijeeti miti kan deebu. Inni lammataa ati mootummaa muslimummaa qabattee muslimummaa kee jabaadhu. Laali muslimummaa kee sirri qabadhuuti wanta inni si ajaju sirnaan irraan bara udura kiristaanummaa beekta miti ugaa miti jennaanu istee biraa deemte miti. Har'ama wanta asitti deebitee naxalamaa uffatanii Yesuus maalidha wanti jettee gaafatu tokko maaliifuu sira beektufu. Maaliif callisee ilaalaa qulqullummaatti deebitu fedha malee. Meeni magaalaa hojii haasaan jammas ishee musliima irraa gara kiristaanaa dhufte waan ta'eef na barsiistu mee kuwwan inni naafina. Salaanni subii salaata busuu maal jedhama boggaaleeti? Matiqxee? Fajri jedhama nusitti Sumayya. Salaata fajri jedhama. Maqaan fajri zuurii jedhama akkas maqaan addaan ba'e. Isallee madaamii gaayittii fizirii qursii naaf jedhu jechuudha geeche. Ani biyyattuu beeka madaamirraa tokko isaan nageenya musliimummaa jechuudha dhugaa rabbi. Hojii keessatti. Madaamis jama kiristaana kana ni bira galaa jiru. Madaamiin kiristaanaa jirti masilaa. Madaamiin Ani amma kan jedhu ustaaza Farahaan ana gaafate gaafii sana ifa naaf haa taasisu yoo inni isaan seenan sheer naaf. Live bira ta'uu kosa kan arra bilbila. Maaliif akkana jetta jedhanii too akka dhoowwuu haasaa jiranii natti fakkaate aaranii. Waa'ee isaa waanan jechuu barbaadu nageeffama miti. Ani kiristaana amantaan koo kiristaana garuu namni fedhee yoo waan jechuu waa tokko jechuu barbaadan mirga isaaniiti. Kanaafuu amantaan waan jijjiiramu ani har'a kiristaana ta'ee boru islaama ta'uu nan danda'a yookaan immoo islaama ta'eetoo musliima ta'eetoo boru immoo kiristaana ta'uu nan danda'a. Kan jijjiiramu amantaan kanaafuu amantaa kiyya maaliif waa'ee amantaa kiyya haasofta jenneetoo nama dhoowwuu hin dandeenyu. Namni waan fedhe jechuu hin danda'a mirga isaaniiti atis mirga qabda anis mirga qaba. Ani fakkeenyaaf islaamummaan sirrii miti jedheetoo yoo naasa'e sirrii waan hin taaneef sirriin kiristiinaadha. Kanaafuu kiristiinaa kana qabattaniitoo gannat akka galtanuu jedheetoo namatti himuu barbaadetanani. Maaliifii namni kan jiraatu gizee tokkicha gizee lama deebi'eetoo sirreessuu hin danda'u. Yoo gizee tokko jiraateetoo du'e gizee du'e san immoo karaa dhugaarra odoo hin deemin du'e. Waanan jechaa jiru isiniif galeera garuu. Gaarii jette amma amantaan waan arrabsine ittiin tuqnetti waliin mari'achuu waliin rakkoo qabu jechaa jirta mitiire yoo ta'u waruu baanneef. Eekaa waan nutti fakkaatetti waan amantaa dhugaadha jenneetu yaada qabnu waa'ee san jechuun mirga keenya. Kanaafuu maaliif amantaa kiyya arrabsite maaliif amantaa kiyya amantaan fakkeenyaaf maalinni xaa'ota amlikoo fakkeenyaaf xaa'ota amlikoo maal jedhama? Xaa'ota amlikoon yoo jiraate baada amlikoon yoo jiraate amantaa san maaliif an kabajamuu miti kuni dhugaa yoo hin taane nama balleessaa yoo duutan gannat galuu hin dandeechanu kana dhiisaa kuni gadheedha jechuun gaariidha. Mikinaata yoo qabaanne jechuudha. Akkana jechuudhaaf mikinaata yoo qabaanne akkan jechuun gaariidha. Maaliif
akka karaa kanarraa baatee too gannata akka galtu jedhee tanani ananani akkas jechaa jiru jechuudha siif galee. Amma kaayyoon kee maalidha? Okay. Kanaafuu waan jechuu barbaade hin aarinaan jechaa waa'ee amantaa gizee haasa'amu hin aarinaa maaliif waa'ee amantaa kiyyaa haasofta jettanii too hin aarinaa yaada deebii yoo qabaattan deebisa yoo hin beekne immoo deebisan beekuudhaaf nama beeku san gaafadha amantaa keessan keessatti gaafadha malee waa'ee amantaa kiyya naasa'in jettanii too hin aarinaa kun nama aarsuu miti jechuun barbaade. Waan fedhe jechuun dandeecha garuu miknaataan yoo jedhame immoo gameessa kan jedhu sanan jechuu barbaade. Haasaa jirtan akkatti nu. Galatoomi nu galee raayee galatoomi gara barumsaa. Okay, አንድ ሰው በአማርኛ አውራ እያለኝ ነው። አንድ ሰው ትሰማላችሁ መሰለኝ ብዙዎቻችሁ። አማርኛ